Ashama hordoftoota chaanaalii kiyyaa jirtu baganagaan kara chaanaalii kiyyaa dhuftanii arra akkamti Google AdSense fi akkaawuntii baankii keenya akkatti walitti hidhannu isinitti agarsiisaa turtii keechaan amma dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin taadha. Google keenya irratti Google AdSense logout jenne sarchii godhana jechaadha. Innu kinoo kara jalaatiin naabee jira. Amma Google AdSense kan jettu irratti gizee tokko gadi xuqna. Baay'ee salphaadha jechaadha. Akkanatti kinoo na baasee jira. Amma maal goona tuqaa sadeen kara gubbaarra jirtu gadi xuqna jechaadha. Okay, akkatti nu baasee jira. Egaa akkanatti nu baaseen booda maal goona gadi bunneet add kan jettu kara jalaa kanatti isintu mul'ata yaada gadi xuqna. Wanta lama nu baasaa ishee gubbaarraa filadhaadha. Isheen jalaa nu fayyaddu jechaadha. Kinoo akkanatti bakka duwwaa nu baasee jira. Amma qassannee maqaa keenyarraan jammarree guutuu jammarraa maqaan keenya qubee guddaarraan ka'uu qaba yeroo duraaf. Kinoo akkanatti ani koppiidhaan itti guuttadha barreeffadhee lafaa waan qabuuf. Amma Commercial Bank kan jedhu guutatti maqaa baankichaa Google irraa dhaqee na fidadha jechaadha. Baay'ee salphaadha. Sweet code jennee search goone nuuf bu'aa jechaadha baay'ee. Wanta ulfaatu nutti fakkaata yeroo baay'ee giroo dhugaa dubbachuudhaaf yoo itti laalee hojjenne baay'ee salphaadha. Innu sini baasaa kinooti na baasee jira jechaadha. Qo'aas buteeta sinitti agarsiisa. Kinoo isa kana jechaadha. Amma maal goona qassanneet dhiifama caan irratti gadi goone qubee hunda koppii akka nuuf godhuuf koppii godhanna. Okay, akkanatti dhufneet kinooti asitti paste godhanna jechaan. Amma sweet code bira geenye jirra. Isas Google irratti deebinee dhaqnee fidanna jechaadha. Sweet codein yeroo baay'ee duwwaatti na deebiseera dhiifama. Bakkuma ammaa sanitti an deebi'ee dhaqa. Okay, kinooti asirra jechaadha wal macanaa jira. Bakka lamatti nama baasaa sweet code kana isin giruu ishee tana filattu damaqqa kan jettu orun ta'in xiqqoo daalachooftu tana dijiitii 8 kan qabdu tana filattu. Ishees gaduma qabannee koppiidha furannee deemna. Dijiitii 8 qabdi kan jalaa kan daalachooftu filattu jechaadha kan dogoggorre. Kinooti bakka itti deebinee jirra. Amma asmarratti paste itti godhanna jechaadha. Amma quxurii baankii keenyatti nu hafee wanna hundaa xumurannee jirra jechaadha. Quxurii baankii keenya itti guutanne fixanne jechaadha. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf wanta ulfaatu natti fakkaataa ture garuu salphaadha yoo hojjennee. Amma quxurii baankii kooti barreeffadhee waan qabuufaan koppiidhaan fidadha isasi. Ana sitti wanti beekuu qabdan nigdi baankii guutaa jira. Liyyunnatiin isaa sweet code bichaadha malee baankii feeta yoo guutan akkanumatti itti fayyadamu. Sweet code fi quxurii minaan layyaama malee wanti biraa wanni layyirtee dhun jiru. Amma qassittanii qubee dogoggorta yoo qabaatan hunda cheekii godhattu. Wanni hunduu ana amma sirrumatti guute jechaadha. Maqaa baankii sweet code quxurii baankii kiyya. Amma maal gootu sendee itti gootu jechaadha. Egaa sirriitti ilaaltanii cheekii gootaniin booda ani sendi godhee jira kinooti. Innu sendi yoo gootan message isin ergaa Gmail keessan irratti isa soolumaan laala kinooti akkanatti na guutadhee xumuradhee jira jechaadha. Akkana fakkaata quxurii baankii guuttachuun baay'ee salphaadha.
akkanatti guuttachuu ni dandeessu. Maqaan kee kunoo xiqqoon ni mul'ata, quxuriin baankiitis ni mul'ata jechaadha. Akkanatti isinis itti guuttachuu ni dandeessu. Mee amma meseejiin ni argee AdSense Google AdSense sanatti agarsiisa. Sirriitti yookaan tikkiilii yoo guuttan akkanatti meseejii inni isiniif ergaa dhumatti jechaadha. Akkana guutanii ofuma keessan yeroo baay'ee akkaawuntii keessan emailii keessan namatti kennuuf ofuma keessanii mana keessatti guuttatanii ofuma keessanii guuttatanii baay'ee bareeda jedhee yaada. Viidiyoo kana ani ji'a 11ffaa osoo seenaasanii waraabee jechaadha. Maaliif haalli xiqqoonaan mijannee adiitti godhee galakkisuudha. Sila kanaafuu amma mee video eegachee 11ffaa seenee sinii waraabee itti fufnee asumaan ilaalla jechaadha. Amma mee isin wantoonni Google fi Chrome irratti fayyadamtan ani hunda as application Safari jedhamu kanarratti fayyadama. Betalay warri ijoolleen bilbila iPhone fayyadamtanii streamard living seessisu streamardidhaan jettan bilbila iPhone fayyadamtanii application Safari jedhamtu sanarratti live seenuu ni dandeessu jechaadha. Safari jedhamti yeruma bilbilli bitamu irra jirti jechaadha. Google AdSense keenyarra kara Safariitiin seenaan yeroo hundaa'e Google AdSense logout jettanii kinoo jalaan jirti irratti hangadi tuqee filadha. Atimura Google AdSense irratti nafilada jechaadha. YouTube'n dhugaa dubbachuudhaaf amma makka nama dadhabsiisu ni beekna. Baay'ee nama dadhabsiisa. Maatirraa kaasee amma sa'aatirraa kaasee amma saantii balakkaa'uutti jechaadha. Yeroo baay'ee nu YouTube dhugaa dubbachuudhaaf hojiidhaan itti himuti kan jammarre yeroo dura akka qoosatti jammarre garuu hojii keenya ta'ee hojjennee itti milkoofne jechaadha. YouTube hojjechuurra wanta baay'eerraa ni fagaana batalee maatirraa ani dhugaa dubbachuudhaaf maatittu amma kana inaasoo jechaadha akka durii maaliif yeroo koondaa isarratti dabarsaa ta'ullee garuu akkatti itti dadhabne iyyuu milkoofnu baay'ee nama gammachiisa. Asirratti ijoolleen kennaa adda addaatiin na deeggaran jiru. Ijoolleen Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf guddaan isaan galateeffachuu barbaada. Kennaa adda addaati isaanis biyya ormaa rutaanu kennaa kanaan nu gargaaru isaaniif guddaa tokko nuuf galatuumadha. Baay'ee tokko sin jaaladha, baay'ee tokko sin kabaja sin jedha. Ijoollee baay'eetu kennaa adda addaatiin nu gargaari jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf nuuf galatuuma qaaliiwwan keenya sin jedha. Anaka Abdi Orokosh Sololo Piniko Mana debuti mube warroonni akkatti kenna kanaan deeggaraa turtan like share gochuudhaan jabaadhuuttanii commentii na barreessuudhaan warroonni na gargaaraa turtan dhugaa naaf galatuuma asinin jedha. Akkuma agartan kana kenoo duraalee 70 guutee jira. Kun dadhabbii kiyya bichaa sooroon ta'een dhugaa dubbachuudhaaf dadhabbii keessanis jechaadha. Like gochuun video koona daawwachuudhaan kennooti adda addaatiin na deeggaruudhaan ijoollee Oromoo hunda guddaa tokko naaf galatuumadha. Baay'ee sin jaaladha, sin kabaja hunda keessanuu. Ammas gargaarsi keessan akka nu biraa hin dhaabbanne like gochuu commentii gochuu nu jajjabeessuu hin dagatinaa sin jedha. YouTube'n silaa dadhabbisaa sinitti mijira hedduu nama dadhabsa. Baay'ee tokko dadhabbisaa hin beekna. Garuu galanni Rabbiif haa ta'u akkana taanetu milkaa'uun keenya baay'ee nama gammachiisa jechaadha. Ani baay'ee gammadeera asirratti maaliif itti dadhabee irriba kootti dhabee duraalee 70 tana guutuudha jechuudha. Dhugaa Rabbii baay'ee itti dadhabe jechaadha. Garuu galanni Rabbiif haa ta'u guuttadhee jira jechaadha. Aduun Rabbi jedhee birriin kun na bu'ee finxira sana waama.
walumaan jechaadha gammachuun kophaa hin taatu walumaan itti dadhabne walumaa finxira keenyas ittiin wal gaabbasna jechaadha akka hinaaf ne giroo adusanii እና akkana sinin jedha dhugaa rabbi dubbachuudhaaf ijoolleen Oromoo guddaanaaf galatumadha maaliif arra viidiyoo kana asumaan viidiyoon mila darbii waraabee qabu waan jiruuf asumaan itti dabalee tanan itti waraabe jechaadha yeroo baay'ee haalli yeroo fi biyya Oromoo keessa jira mana Oromoo keessatti haalotiin viidiyoo hojjennu nuuf hin mijatu sila kanaaf asumaanan ijoollee Oromoo kunatti dadhabaan galateeffadhee viidiyoo koo galakkisa jedhee tananii guddaa dhugaa dubbachuudhaaf na galatumadha viidiyoon koo kanarraa akkana fakkaata yoo jaalattan like share godhaadha turtii gaarii isiniif haa ta'u